qaalii keenya Haacaaluuf magaalaan dhaloota isaa fi awwaalcha isaa Amboon siidaa dhaabdeefii jirti. Yuunivarsiitiin Amboos kaampaasii isaa maqaa Haacaaluutti moggaaseefii jira. Magaalaan itti ajjeefame Finfinneen siidaa ijaaruudhaaf dhagaa bu'uuraa keeyse. Paarkii maqaa isaatiin moggaasuudhaanis akka waamamu taasiste. Haacaaluun hojiin inni hojjete gabaabduu seenaan inni hojjete garuu dhalootatti utubee ka dabre jechuudha. Borullee haaraa, iftaalillee haaraa, waggaa dhibbadhaallee haaraadha. Inni seenaa addaa qaba. Industirii muuziqaa Oromootiif ka'umsaa fi galtee olaanaa kan ta'u awwaardii Haacaaluu kan jedhamuutu dhalatee jira. Adeemsa bara dadhabbii keetii bu'aa dadhabbii dhaabbattoonni seena qabeessa akkanaa ta'an dhaabbanni Haacaaluu Hundeessaa irraa badhaasa kan argachuu kootti guddaan gammade. Akka hiriyaa tokkoottis akka bara hiriyaa koo tureettis saba koo hangafaan jala deemee guddadhe ta'uttis kaayyoo Haacaaluu qabadhee fufsiisuu egaa gaafan isa dhabeeti waadaan ofii galeedha. Dhaloonni Oromoo imaanaa ofirraa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf kaleessa Oromoon nageenyi isaa akka tifkamuuf nagaan isaa akka eegamuuf jaarraa abbaa gadaa qaba, Elemoo Qilxuu qaba, Taaddasaa Birruu qaba, Abdiisaa Agaa qaba, Maammoo qaba, Har'amoo Nuyi qaba. Nutu jira jechuudha. Amma isaanii ga'uu dadhabuun waan biraa garuu biqiltuu isaan dhaaban sana guddisuun nurraa eegama jechuudha. Gaa konsertiin guddaan miliyoona baddaashii qophaa'e. Sirba isaa kutanii illee hidhamee dhiisreen akka dhumaatti itti deeme jechuudha. Akka hin dabarre qilleensa irratti akka oolu dararaa isarra hin gahin hin jiru garuu inni gocha inni hojjete hojii inni hojjete seenaan gana hayyoonni kanarratti barreessuu qaban. Dhaloonni kanarratti sirriitti hojjetuu qaba. Dhaloonni boruu illee kaardhaallee hojii inni hojjetu dhakaadhaan odoo hin taane lolaan odoo hin taane malaan tooftaadhaan Oromoon akka inni itti qabsaa'u akka inni itti danda'u tokkummaa akkamitti akka inni itti uumuu danda'u seenaa dabarteellee akkaataa itti ibsuu danda'an kaardhaallee akka itti ibsuu ka boruullee maal akka ta'uu danda'u Haacaaluu irraa baranna jechuudha. Bakar Waaree jaarraa 21ffaa kan sagaleen isaa fira fayyisee diina madeessu Haacaaluu Hundeessaa walakkeessa Oromiyaa godina Shawaa Lixaa magaalaa seena qabeettii Ambootti abbaa isaa obbo Hundeessaa Boonsaa fi harmee isaa addee guddattuu Horaa irraa muddee 22 bara 1976 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti dhalate. Maatii nama hogbarruu guddaa Looret Tsaggaayee Gabramadiiniin hidda latiinsa tokko kan qabu Haacaaluun ijoollummaa kaasee qaruuxee fi ganna jaalatamaa namaa akka ture himamaaf. Barnoota isaa achuma Ambootti mana barnoota Oddoo Liiban jedhamutti kan jalqabe ta'us akaakoo isaaf jaalala olaanaa waan qabuuf mana barnoota dhiheenya mana akaakoo isaa jiru Caarii jedhamutti jijjiirrachuudhaan barate. Barnoota isaa itti fufuudhaan mana barnoota sadarkaa lammaffaaf qophaa'ina Ambootti hamma kutaa 12ttis baratee jira. Haacaaluun ijoollummaa isaa sirnaan itti fayyadamee jira. Maatii isaaf jabbilees loonis tikseeti jira. Hawwisoo fi gumiilee farra HIV keessaas socho'ee hojjetee jira. Jaalataa fi dinqisiifataa Daawitee Makoonnin ta'us Haacaaluu Hundeessaa sirboota Ali Birraa, Wasanoo Diidoo, Zariyuu Wadaajoo, Sayyoo Dandaa, Adinaan Mahammadii fi Aadam Haaruun weeddisuudhaan sagalee isaa akka qaratees ni himama. Sitting in my
farda gurraacha lagarraa kaacheessanii qoricha naaf hawwitee si nyaacheessan. Abbaan Hacaaluu obbo Hundeessaa Boonsaa ilmi adeera isaa Looreet Tsaggaayee Gabramadin hogbarruu fi aartiidhaan bakka guddaa gahuus ilmi isaanii Hacaaluun garuu nama aartii akka ta'uu hin barbaadan ture. Sababninis sirbituun mana hin horattu ja'anii waan amananiif. Hacaaluun akka baratee dooktara ta'uus ni fedha ture. Faallaa isaatiin nama aartiif firooma takkallee utan hin qabne haati Hacaaluu addee guddattuu horaa fadhii ilma isaanii dura dhaabbatanii hin beekan. Hacaaluun dooktaraas ta'ee wallisaa isiidhaaf walqixa akka ta'e itti himte. Qalbii isaa caqasee waan lubbuunsaa barbaadu akka ta'us irra deddeebiin itti himtee turte. Maalan godha ofiin taane namaa ta'e malee biyya isaatiifis ifamaa biyya isaatiif dutaadha mucaan koo leencaa. Wanuma yaanni shigootu otuma laalee maal qaba marrakkatti hin qoosiyo jaalatamtu hin boortiyo marrakkatti hin qoosiyo. Hacaaluun barataa sadarkaa lammaffaa osoo jiruu magaalaa muummeen Oromiyaadhaa Finfinneerraa gara Adaamaatti jijjiiramuun dhagahame. Guutuu Oromiyaattis barattootni hiriira bahuudhaan taatee kana morman. Dubbiin tun magaalaa Ambootti ni finiinte. Mootummaan wayyaanee fi barattootni magaalaa Amboodhaa kokkee wal qaban. Barattoota Amboo kanneen yuunivarsiitii nagamtee fileegaa kinbittii simtani rajoo dambi doolla kitaanis baaftani eebicha dhaamsuudhaaf hiriira baatani wayyaanaa nyaatuuf rasaasaan dhumtani. Hacaaluu Hundeessaa umrii ijoollummaa isaatiin osoo ganna 17 bara 1995 Karchallee Amboo bu'uudhaan murtii malee waggoota 5 hidhaan dabarsuuf dirqame. Ilma isaanii dooktarummaaf abdachaa turan kan duraa hidhame obbo Hundeessaan gurbaa isaanii Karchallee Amboo dhaquudhaan jajjabeessan. Hidhaan qoraasuma dhiiraatii jabaadhu qaroomtee bilchaattee baataa obsi jechuudhaanis itti himan. Bakki kun bakkatti shiftaan hidhamudha fi yakki gurguddaan bakka raawwatame bakkatti hidhamudha. Kanayyuu edda seenni dhageenye jechaadha. Maaliif jennaanii keessaa homtuu seenuu hin danda'u duubarraatiin manni akkasii giraawundiin akkasii jedhamadhee uummanni Amboos hin beeku namni beekus hin jiru warra hojjetee fi warra hojjechiisu qofaatu beeka jechaadha. Sababiin sanatti nu hidhanii fi tokkoffaa magaalaa irraa hidhuudha lammaffaa asfaaltii irraa hidhuudha yoo ajjeesanis yoo iyyanis namni si dhagahu hin jiru jechaadha. Kanaatiif akka barbaadanitti nu reebuudhaaf akka barbaadan nu fannisuudhaaf yoo duunillee akka nu dhageenyee fi kanaafidha kanatti isaan filatan. Deessuun Hacaaluu addee guddattuun garuu ilma isii Karchallee Amboo keessatti arkuun bowwaa mataa ta'e garaa isiitis madeesse. Yeroo Hacaaluu laaluudhaaf mana hidhaa dhayxu boochuu malee imimmaan buustu malees hin deebitu ture. Kanaas ta'ee kaan Hacaaluun waggoota 5 hidhaa murtii malee Karchallee Ambootti dabarsuudhaaf dirqame. Keenyaaf qalbii keenya dhabnee akka baanu ture. Faallaa sanaa taanee baane nuti garuu dhokkamneetu maatii jalaallee nu dhoksaniitu nullee waliin arginu achi keessatti warri nu qoratan illee poolisii magaala kanaaniti federaalarraa dhufanii poolisii federaalaa. Garuu hidhaa waggoota 5 Karchallee Amboo keessa ture kana hin qisaasne. Barnoota idilee dhorkamuus barnoota fagoo barachuudhaaf itti fufe. Hidhamtoota Karchallee keessa jiran kanneen dubbisuu fi barreessuu hin dandeenye barnoota ga'eessotaa akka barataniif taasise. Ani mana isaa gadi kanatti hidhame Hacaaluun kun mana kanatti hidhame egaa mana kana hidhaatu wal nu barsiise jechuudha. Sababbii galgala geerarsaatiin ijoollee jabeessa jedhamuutiin achittis illee reebamee hangaarraatti gurrisaa hanga gaafa duutulee gurrisaa dhukkubsataadha. Hacaaluu Hundeessaa albama isaa jalqabaa sanyii mootii jedhu sirboota 12 baasee keessa
sagal mana amala sirreessaa yookaan karchallee Amboo keessatti kan qopheeffatee ture. Albama sanyii mootii ja'uun aartiitti kan makamee Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa waggoota 14 industirii muuziqaa Oromoo keessatti turee jira. Waa'ee keenya yoo itti dhiisan sila naman dhiisu dubbii keenya takkan taane. Otoo jirru nu takkan jirre maal godhu akkan jirre jiruu faana gargar baane. Itti dhiisne silaa gad hin teenye walii gallee yookaan alaan galle. Albamni Haccee lammaffaan waa'ee keenya ja'u gabaa onlaayinii weebsaayitii beekamaa Amazon irratti kan gurgurameef yoo ta'u sirboota Afrikaa irra caalatti gurguraman wallistoota Naayijeeriyaa lamaa fi lammii Taanzaaniyaa Diamond ja'amutti aanuudhaan sadarkaa 4ffaatti gurgurameef jira. Haacaaluun albama kana booda koonsartiiwwan danuu kan hojjete yoo ta'u dinqisiifattootaaf jaalattoota isaatiin bal'inaan wal arkeeti jira. Waltajjiiwwan koonsartii 34 biyyoota Ameerikaa, Awurooppaa fi Kaanaadaatti qopheesse. Shawaa Entertainment waliin ta'uudhaan waaheellan isaa Abbush Zallaqaa, Jaamboo Jootteef Nugusuu Taamiraat dabalachuudhaan ummata isaatti bal'inaan dhihaate. Koonsartiin Shawaa Entertainmentiin qophaa'e kun Haacaaluu faadhaaf kan jalqabaa qofa osoo hin taane koonsartii biyya alaa artistoota Oromootiif balbala kan saaqe ta'uudhaanis seenaadhaan galmaa'e. Sirboota qeenxee 7 Haacaaluun hojjete keessaa 2 seenaa guddaa kan qaban yoo ta'e maalaan jiraa fi jirra jirra kan ja'an akka ta'e ni beekama. Sirba maalaan jira ja'u irratti akkanatti yaada kana kennate. Kan sidinqo amma godinni addaa Finfinnee kun bulchiinsa isaatu kan Oromiyaati malee kan Oromoon keessa baay'ee jechuun hin danda'ama. Gaafa hojii aartii keessa gaafa immoo jirtu wanti sitti mul'atu hedduudha. Warri Yaayyaa Gullallee, warri Yakkaa, warri Galaan, warri Abbichuun kuni waggaa 130 dura yeroo ontuun isaaniirraa fudhatamu humnaanis tooftaa bulchiinsa yeroo sana jiruutiin isaaniirraa fudhatame. Ammas waggaa 40-50 booda naannoon kuni akka gosa Yaayyaa Gullallee kana fa'aa akka ta'u gaafan tilmaamu Gullalleen kan tufaa gaara bichuu ture Finfinnee marsee jedhe. Laalgalooko Gullalleen kan tufaa laalgalooko gaara bichuu ture. Laalgalooko Gullalleen kan tufaa laalgalooko gaara bichuu ture laalgalooko.